Miseensi poolisii Oromiyaa tokko waraana addaa naannoo Somaaliitiin ajjeefame. Godina Arsii aanaa shirkaa ganda Heellaa Makkannaatti dhalatee kan guddate miseensi poolisii Oromiyaa Siraaj Umar osoo saba isaaf qabsaa'u daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee irratti wareegame. Ajjeechaa poolisii kanarratti raawwatameen kan dallanan jiraattonni waraanni addaa lola kana waan hin dhaabiniif eeggannoon akka socho'anii fi karaa guutuu ta'een daangaa isaanii akka tiifatanis wal hubachiisan. Sirni awwaalchaa dargaggoo Siraaj Umar guyyaa irraa iddoo dhaloota isaa aanaa shirkaa ganda Heellaa Makkannaatti raawwate. Sirna awwaalchaa isaa irratti firoottan qeerroo fi qaamoleen hawaasaa hedduun argamaniiti jiran. Nus gaddanutti dhagahame ibsachaa miseensa poolisii Oromiyaa wareegame Siraajiif jannata maatiif firoottan isaaf akkasuma uummata Oromoo bal'aaf immoo obsaaf jajjabina hawwina. Jabaasni kan Usmaan Abdulatiif ture. Mariin araaraa mootummaa Itoophiyaa fi dhaaba ABO obbo Dawuud Ibsaatiin hoogganamu jidduutti tibbana gaggeeffameen milkiin xumuramuu isaa guyyaa kaleessaa dhaabichi ibsa baaseen mirkaneesse. Qondaaltonni olaanoon gama lamaaniitu xumura marii araaraa kanaan booda ibsa miidiyaaf kennaniin mootummaa fi dhaabni ABO waliigaltee irra gahuun dhiheenyatti gara biyyatti galanii qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuuf akka jiranis ibsan. Usmaan Baayyoo Kettantis dhiyeessu. Jili Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kan Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaatiin durfamu guyyaa dheengaddaa hagayya 6 bara 2018 hooggantoota ABO wajjin marii taasisuuf gara Asmaratti imalanii turuun kan yaadatamudha. Jili kun hooggantoota ABO kan obbo Dawuud Ibsaatiin hoogganamu wajjin marii araaraa erga taasisaniin booda waliigaltee irra gahuu isaanii guyyaa kaleessaa ibsi dhaabicharraa bahee mirkaneesseera. Qondaaltonni olaanoon gama lamaaniitu xumura marii araaraa kanaan booda ibsa miidiyaaf kennaniin mootummaa fi dhaabni adda bilisummaa Oromoo waliigaltee irra gahuun dhiyeenyatti gara biyyatti galuuf akka jiran ibsaniiru. Hayyudureen dhaabichaa obbo Dawuud Ibsaa akka jedhanitti guutumaan guututti ABO'n lola mootummaa waliin taasisaa ture guyyaa waliigalteen kun milkiin xumurameerraa kaasee dhaabuu isaanii beeksaniiru. Haasaan jila mootummaa Itoophiyaatii fi jila adda bilisummaa Oromoo nama ta'e kun marraa lammaffaadha. Ka duraanii Dr. Abiy wajjin gaafa Asmaraa dhufe sana ta'e qabxiilee hedduu walitti kakaafne gaafa sisi inni kun isaanis uf keessatti bilcheessanii nutis uf keessatti bilcheessinee amma marraa lammaffaa wal argine. Har'a jilla isaanii keessaa obbo Lammaa Magarsaa yookaan Dr. Lammaa Magarsaa, Dr. Warqinee Gabayyoo karaa isaanii karaa keenya ana Dawuud Ibsaa, Jaaltoleeraa Adabaa, Jaalibsaa Naga'oo, Jaalatoomsaa Kuumsaa akkasumas immoo Jaalle Gammachuu Ayyaanaa kuni argamneerra. Isa kana bal'inaan fuunee waan haasa'amuu qabu qabxii hedduu haasofneerra. Qabxii kana keessaati irra guddaan tokkoffaa lolaatu labsamee waggaa 27 lolli deemaa bahee lolli kun amma as dhiyootuu deemaa ture. Lolli kun guyyaa har'arraa jalqabee akka dhaabbatu foormaalii yookaan bifa sirna qabu tokkoon adda bilisummaa Oromoo gidduu fi mootummaa Itoophiyaa gidduu lolli dhumatee dhaabbateera jechuudha. ABO'n isaaniin durfamu biyya keessa seenee karaa nagaatiin sochii siyaasaa danqaa tokko malee hawaasa keessa sochoonee akka qabsoofnuuf mootummaa wajjin waliigaltee irra geenyeerra jedhan obbo Dawuud Ibsaa. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoos biyya seenee nagaadhaan otoo gufuun tokko hin jiraatiin sochii poolitikaa itti amanee uummata Oromoo keessatti socho'ee hojjetuudhaaf firii ta'uusaa fi kanarrattis danqaan tokkollee karaa mootummaa akka hin jiraanne kanas haasofnee walii fudhannee irratti walii galleerra. Ka sadaffaa koree tokko dhaabne koree ni dhaabna dhiyootti kana waadaa walii seenne irratti walii galleerra. Koreen kun dhimmoota fardii ta'anii yeroo fudhannee irratti waliin hojjennu qabxiilee hedduu kammooyyuu qormaataa fi akkasumas waliin irratti qo'achuu barbaachisu waan teeknikal ta'anii kana hunda bal'inaan qabxii hedduu irratti waliin hojjetuuf koreen kun akka dhaabbatu waltaaneerra. Kanarra dhaabbatamee jilli adda bilisummaa Oromoo waajjira adda bilisummaa Oromoo banuu as dhiyootti gara biyyaatti ni ergina. Nutis karaa isaaniis akkasuma karaa keenyas waraanni jiru akka ammarraa kaasee walitti
irratti dhukaasuu loluun dhaabbatu akka qabu ajaji ni darba karaa keenya ni darba karaa isaanis ni darba jenneeti kan irratti wal taane. Jila marii araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti gaggeeffame kana hoogganuun gara Eertiraa magaalaa Asmaraatti kan imalan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaas ibsa miidiyaaf kennaniin mariin kun milkiin goolabamuu eeruun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo milkaa'ina kanaaf simannaa isaaniif godhan galateeffataniiru. Marii hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin obbo Dawuud Ibsaa fi warra isaan waliin jiran waliin kan marii gaggeessuudhaaf kan dhufne. Marii kanas amma gaggeessinee xumurree jirra umuu jennu waan bu'uuraa irratti waliigallee jirra. Kun egaa kana hunda ogoonuu tokkoffaa nus qabsaa'ota Oromoo kana kabajneeti bakka isaan jiranitti ulfina isaaniif qabnuuf jenneeti biyyaa baanee isaan barbaachas dhufne. Lammaffaa isaanis kana hubatanii baranii kabaja guddaadhaan nu simatanii qalbii gaarii fi laphee qulqulluuf guutuudhaan waliin mari'anne waan ta'eef irra deebi'ee obbo Dawuud Ibsaa fi garee isaanii guddaa galateeffachuun barbaada. Pirezidaanti Lammaan ibsa isaanii kanarratti akka jedhanitti qabsoon saba Oromootti nafne wareegamaa fi aarsaan guddaan itti kafalamaa tureera. Garuu danqaan gara maraa waan itti hammaachaa turteef gamaa fi gamanatti faca'aa tureera jedhan. Egaa wanti siyaasa Oromoo waan gabaabaatti haasa'amee kan dhumu miti waan bal'aa waan hedduu of keessaa qaba. Haa ta'uuti garuu qabsoon saba kanatti nafne haa ta'uuti immoo garuu sababa garagaraan qabsoon saba Oromoo gufatee qabsoon saba Oromoo gamaaf gamana ilaaleeti wareegamuun aarsaa ta'uun gatii kaffaluun hin hafne garuu immoo gamaaf gamana faca'uu isaatiin immoo waa baay'eedhaaf nu saaxilee jira hanga har'aatti. Kana seenaa haa goonu. Siyaasni Oromoo gidduutti miti akkuma biyyaatti akka Itoophiyaattu nama balleessuun summii ta'ee nama nyaachuun dhaabbachuutu irra jiraata. Kun seenaa ta'ee hafuutu irra jiraata. Mootummaan Itoophiyaa erga muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed gara aangoottaas dhufaniitii kaasee dirree siyaasaa bal'isuun waamicha dhaabbilee siyaasaa mormitootaaf godhaniin dhaabonni hedduun gara biyyatti galuun qabsoo karaa nagaatiin gaggeessutti jiru. Jilli tokkummaa abbootii gadaa kan Dr. Kabajaa Bayyanaa Sanbatootiin durfamu yeroo gabaabaa keessatti gara kaaboo Oromiyaa Wallootti sirna gadaa odaa gara doo deebisuuf imala isaanii kan jalqabuuf jiran ta'uu beeksisani. Oromoonni godina addaa Kamisee warra Baabboo warra Iluu fi warra Raayyaa dabalatee kanneen biroo hedduuf yaamicha jila kanaan godhameef owwaachuun manguddoo fi foolleen waljaaruun guyyaa murtaa'e keessatti marii bal'aa taa'uuf akka jiranis beeksisani. Oromoonni Wallootis yaamicha Dr. Kabajaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatootiif taasifameef kanatti hedduu gammadoo akka ta'an ibsuun sababa sirni gadaa odaa gara doo hundasee irraa badee as uummanni Oromoo Walloo aadaa Oromummaa safuu fi duudhaa Oromoo dagachuu mudatee jaan amma garuu qabsoo cimaa qeerroon Oromoo Walloo Abbaa Gadaa biratti deddeebi'uun lafa Oromoo jirtutti sirni gadaa jiraachuu qaba. Oromoon Walloo gurratti wal dhagahuu dhabaa jira. Aadaa isaa irraanfachaa jirani akka sirni gadaa akka deebi'u jennee gaafannee turree jiraataan garasii yaada nuuf kennee ture. Hoomaan waraanaa bulchiinsa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaatti bobbaafame lubbuu jiraattota galaafachuu hin dhaabne. Godina Harargee aanaa Cinaaksanitti gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisee jiraachuu jiraattonni OMN ifaman Muhammad Fantaalleetu akka dhiyeessu. Duulli poolisoota addaa naannoo Somaalee weerara daangarratti jalqabe ammas hin goolamne. Akka ibsa jiraattotaatti aanaa Cinaaksan araddoota adda addaatti waraanni abdiillee torban kana bifa irra deddeebitiin weerara banaa jira. Lola poolisoonni addaa naannoo Somaalee daangaa cabsanii seenuun jiraattota nagayaa irratti geggeessaa jiran kanaanis gaaga'amni lubbuu rifachiisaan dhaqqabee jira. Lola hagayyeshan bara 2018 araddoota akka qobboo biiqaa arba'ii dafiim araddoota biroo hafan hedduu irratti geggeeffameen lubbuun namaa 5 yoo dabartu namoonni 8 immoo madaa'uu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan.
Hooman waraanaa kan araddaalee cinaaksanitti bobbaafame baay'ee hedduu waan ta'eef meeshaa waraanaa ammayyaa fayyadamuun gaagama lubbuu dhaqqabsiisee jira kan jedhan jiraattonni. Hawaasni immoo akkuma kanaan dura baratame walii dirmachuun tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhateen araddaalee hedduuf nagaya buusuu danda'anii jiru. Lolli kunis kan geggeeffame araddaa Arbayidii irratti yogguu ta'u namoonni madaayan kan maqaan isaanii nu dhaqqabem tokkom Abdii Haajim, lama Ahmad Abdii, sadiim Ali Ibraahimii fi Abrafaan Abdii Xaahir miidhamanii yeroo ammaa mana yaalatti akka argaman jiraattonni foomsan. Ardaa Qobboo Biiq irratti namni maqaan Yuusuf Jama'aa jedhamu wareegamuun yoo baramu namoonni biroo 5 kan maqaan isaanii nun dhaqqabin wareegamanii jiru. Lolli kun itti fufuun guyyaa kaleessaa gaafa gayya 7 bara 2018 aanuma cinaaksan araddaa Daarimuu fi Kooraa Daawwee Irreessaa jedhamanitti dhukaasa banuun lubbuu nama lamaa galaafachuun nama 4 madeessee jira. Weerartoota irraa immoo namoonni hedduun ajjeefamuun injifannoon kan hawaasaa ta'ee ooleera. Lola kaleessa geggeeffameen jiraattonni tarkaanfii of baraaruu fudhataniin poolisoonni addaa naannoo Somaalee daangaa ceetee dhufte bakka isiin dhuftetti ofirraa dachaasanii jiraachuu odeeffannoo nu dhaqqabin mirkaneessa. Amma sariir bakka jedhamtuun geenyee jirraa jedha jiraatan yaadan ulaate. Akkuma beekamutti aanaa cinaasan lolli guyyaa 3 kanan dhaabbanne ijoolleen duraan achitti haftee hojiin uummanni keenya xaragee ofirraa dhabamsiisaa jira. Har'allee aradda Daarimuu jedhamu bakka sariir jedhamutti walitti bu'iinsa cimaatu adeemsifamaa ture. Gagguchiisanii bakka sariir jedhamu ga'anii jiranii boru ganamallee akkasumatti itti deebi'uuf deemanii achitti humna gurmeeffatanii itti deebi'aa jiranii har'a gama keenya nama 6tu madaa'ee jechuudha. Gama isaaniitti immoo reefkee lafa guutee jechuudha. Lejuu haillee lafarraa xaragaa qulqulleessu jiranii jechuudha aanaa cinaasan keessatti jeeqnummaadhaan. Waraanni bulchiinsa naannoo Somaalee araddoota aanaa cinaaksan kallattii adda addaatiin itti duulaa waan jiruuf hawaasni hanga nageenya fi furmaanni waaraan argamutti daangaa ofiitiif waardiyyaa tahuu cimsee itti fufuu qaban dhaamsa jiraattotaati. Rakkoon baqattoota Oromoo biyya Jabuutii ammas fala hin arganne guyyoota 3 irraas kunne kana keessa baqattoonni finxaaleeyyiin ajjeefaman heddummachaa akka jirantu dhaga'ame. Embaasiin Itoophiyaa fi mootummaan Jabuutii yeroo hawaasni kanneen bobbaa fi gala baqataa jiran kanatti shoora isaan irraa eegamu bahaa akka hin jirre baqattoonni qomatanii Usmaan Abdulatif. Rakkoon baqattoota Oromoo biyya Jabuutii ammas fala hin arganne baqattoonni Oromoo biyya Jabuutiitti argaman nageenya isaaniitiif jecha ganda uummanni Afaar jiraatanitti baqatanii haala ulfaataa keessa jiran. Guyyaa kaleessaa ammoo iddoo baqattoonni itti argaman suuraa fi viidiyoo kaaftan jechuun baqattoonni gariin poolisootaan tumamuu fi bilbilli isaaniitis irraa saamamuu dubbatan. Guyyootaan 3 dabran kana keessa baqattoonni fi xaaleeyyiin ajjeefaman heddummachaa akka jiranis namoonni odeeffanne OMN itti himan. Rakkoo nageenyaa naannoo Somaalee Itoophiyaatti dhalateen baqattoonni Oromoo Jabuutii jiran miidhamuun kan isaan gaddisiise ta'uu hedduun ibsatan. Lammiileen Oromoo ajjechaa fi saamicha lammiilee biyyattiin irratti gaggeeffamu dadhabatanii yeroo ammaa ganda uummanni Afaar baay'inaan qubatan naannoo Aribaa jedhamtutti baqatanii alatti argaman. Eega Aribaa dhufan guyyoota 2 oliif uummata Afaariin kan deeggaramaa jiran ta'us baqattoonni kaasan uummanni Afaar dirmatuufiin yeroof dahoo sharaa dhaabanii fi gargaaraa jiran. Garuu baay'ina baqattoota hanke sharaan dhaabame gahaa akka hin taane baqattoonni ibsan lammiileen kanneen kabaja baqattummaa fi tajaajila gahaa dhabanii dirreerratti faca'anii argamuun hedduu biratti dallansuu uumee jira. Keessattuu dubartoonni ulfaa fi isaan dhihoo dahan oowwaan akka malee rakkoof saaxilaman mootummaan Jabuutii dirqama ollummaa waliif qabnu maaliif hin kabajne ajjechaa saamichaa fi dararaan baqattoota gaaddisa alaabaa isaa jalatti baqatan irratti gaggeeffamu dhaabsisuu fi eegumsa godhuumaaf dhabe isaan jaanis muraasaa miti. Lammiileen kanneen daddaffiin dhageettii arkatanii gara biyyaa hin deebifaman taanaan rakkoo ulfaattuu tana caaltuuf saaxilamuu akka danda'an maddeen ifomsan. Amma furmaanni jiru gaa mootummaan keenya konkolaataa ergee ummata isaa nagayaan fudhachuu qofa wanti biraa hin jiru. Leessa balbalaarraa waldaabaa bakka jedhamtu oolanii gara hayyaablee osoo deemanii naannoo san jiraachaa turanii karaatti bahanii namoota 50 oltu nutti bahee nutume jedhanii lubbuudhaa baafatanii kun bifa kana deemaa jira biyya kana keessatti. Kaleessuma bakka hodan jedhamutti gaardaana tuman jedhanii gaardaana yeroo tumanii warri manaa afarii ture micaa warra manaa yeroo gabbahee micaa warra manaa dhahanii irra dhahanii haatilleen gabbaatee haadhas irra dhahanii akkasiin gaardaan
inni achumatti lubbuun isaa bahe mucaan afariidhaa kuni mana daktaraa geessanii haati mana afariidhaa gardaana kiyya nan qarbadhaa mucaan kiyya yeroo wayyaa'ee jedhe gardaana kiyya garseela baaseen qarbadhaa jettee mucaa garseela geessanii jiran haala kanatu jira. Kaaniif bakka balbala Shakmuusee bakka jedhamtutti intala Oromoo tokko akkasuma huccuu irraa baasanii qaama qullaa dhaabanii isaanii cicciruu ka'e Sumaalonni intala tana beekanii fi mucaa warra Arsii tokko ka Sumaalota naannoo sanii hedduu beeku isaatu intala tana Jaal Naasir jedhama Haji Naasir jedhama Sheekha kiyyaani inni kun Sumaalota naannoo sanii hedduu beeka bakka san hedduu jiraate Sumaalotuma kanarraa gombisoo fuudhee itti uffisee akkisiin ishii tana lubbuu baraaree warra isitti bilbilee akka lubbuun ishii dandamatu taasise dhumaatii guddaa nurra gahaa jira madoon hagana jedhamee hin beekamu. Imbaasiin Itiyoophiyaa Jabuutiitti argamu kaleessa baqattoota dubbisee ture. Eega seenutti hin deebine bilbilaas hin kaasanii jedhan baqattoonni dubbifne. Yeroo ammaa hawaasni Oromoo biyya Jabuutiitti argaman bobbaa galaa hanqatanii manatti deebi'anii jiran. Imbaasiin Itiyoophiyaa fi mootummaan biyyattii hatattamaan haala nuuf mijeessanii gara biyyaa akka nu deebisan gaafannaa jedhan baqattoonni Oromoo Jabuutii. Hokkarri daangaa daddaffitti furmaata akka argatuu fi dhaabbatu hawaasni Oromoo fi Somaalee Itoophiyaa Ameerikaa kutaa Minneapolis jiraatan gaafatani. Qaamni hawaasa lameenii guyyaa kaleessaa masgiida Abubakar magaalaa Minneapolis keessatti marii gaggeessaniin kana kan gaafatanidha. Badr Yusuf. Koominitiin hawaasa Oromoo fi Somaalee Itoophiyaa biyya Ameerikaa kutaa Minneapolis jiraatan rakkoon daangaa akka furamu gaafatanii jiru. Hawaasni Oromoo fi Somaalee abbootiin amantiif hawaasni heddumminaan guyyaa kaleessaa masjiida Abubakar Minneapolisitti walitti dhufuun marii gaggeessaniin rakkoon dhiiga dhangalaasu daangaa naannolee lameenii akka furamu mootummaan federaalaa hatattamaan jidduu seenuu qabaa jechuun gaafatanii jiru. Marii tanarratti abbootiin amantii hayyoonniif manguddoonni akkasuma daldaltoonni qoodarraa fudhatuun mootummaan hokkora babal'ataa jiru kana daddaffiin dhaabsisuu akka qabu gad jabeessanii gaafatanii jiru. Sheekh Naasir Hamzaa masjiida Toofiq Islamic Center irraa hawaasa Oromoo bakka bu'uun marii tanarraa qooda warra fudhatan keessaa nama tokko yoo ta'an yaada sabaa himaaleef kennaniin gareeleen lameenuu lola akka dhaaban yaamicha dhiheessanii jiru. First of all, I would like to ask you to stop killing each other. This is not Islam. This is not also Christianity. This does not belong to any religion. Violence cannot bring us. Duraan dursee wannin isin gaafadhu walajjeesuu akka dhaabdani kun islaamummaa miti kiristaanummas miti amantii kamuu miti hokkarri walitti nun dhiheessu nusin tokkoomsu lolli furmaataa miti kan humna tahuu dandeenyu yoo tokkoomne qofa. Sheekh Naasir Hamzaa dabaluunis gareeleen lameenuu manneen kadhannaa amantii gubuu akka dhaaban gaafatanii jiru. Burning any religious institution is like you. Mana amantii biraa yoo gubde akka nama kaniifii gubeeti. Ummata kaaniif akka kan kee guban hayyamte. Kanaaf manneen amantii gubuun kabajaa fi naamusaa miti waan ta'eef bakka kadhannaa gubuu dhaabaa. Imaama masjida Ummatul Islaam Minneapolis irraa hawaasa Somaalee bakka bu'anii haasaa namoota taasisan keessaa tokko Sheekh Ahmad Taajir akkana jedhan. Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bil'aadama in la dilo walaa taqtulu an-nafsa allatii harrama Allahu illaa bilhaqqi. Lubbuu namaa kamuu ajjeesuun amantii kamiinuu dhoorkaadha. Qalbii nama fayyaalessaatiin yoo lalle nama ajjeesuun dhoorkaadha. Lubbuu namaa galaafatuun akkaan dhoorkaadha. Mana namaas gubuun hin hayyamamu. Manneen amantii gubuunis akkasuma dhoorkaadha. Ummata qe'ee isarraa buqqisuunis hin hayyamamu. Akka koominitii Minisootaatti kun hundi daddaffiin akka dhaabbatu wal jaalala gara laafummaa fi wal kabajaan akka waliin jiraatan yaamicha keenya isiniif dhiheessina. Xumura irratti koominitiin hawaasa Oromoo fi Somaalee mootummaan federaalaa rakkoo kana daddaffiin keessa galee furuu akka qabuu fi lammiif eegumsi barbaachisaan godhamuu fi akka qabu gad jabeessanii gaafatanii jiru. Waxaa kaloo ugu baaqa dowladda federaalka oo ra'iisul ka yahay Abiy Ahmed iyaga ummadda mas'uulka ah oo hoos imaada waa inay ammaanka sugaan Ilaahay hortiisana iyaga la weydiinayaa iyaga responsible ka dowladda federaalka dadka shacab ma aha cidla joogo dowladda xukunto. Mootummaa federaalaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin hoogganamuuf yaamicha dhiheessinuu qabna. Gaafatamummaa ummataa isintu qaba. Bulchiinsa keessan jala jira waan ta'eef rabbi durattis kan itti gaafatamu isinuma. Ummataa miti kan mootummaa bulchu. Marii tanarratti namoonni yaada laatan mootummaan federaalaa heera fi seera isaatiif kan mootummaa naannolee bu'uura godhate nageenya lammiilee jidduutti akka buusu dhiibbaa olaanaa godhuu qaba jechuun gaafatanii jiru.
weerara poolisoonni addaa naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa cehuun ganna lama oliif geggeessaniin lubbuun lammiilee dhibbootaa dabruu fi walakkaa miliyoonaa qeef qabeenya isaanirraa akka buqqaan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhiheenya kanas rakkoo dhalateen lubbuun namaa baduu fi bifa haaraan lammiileen magaalota jijjigaaf wacaalee keessa buqqaanii jiru. Rakkoon naannolee lameen jidduutti qaamonni shiraa dhalchan kun daran babal'atuun biyyoota ollaa keessattis baqattoonni akka miidhamaniif sababa tahee jira. Taligaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu har'aan isiniif qabnu kanuma fakkaata. Gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaali ture.